ولينك يا كم جرت النجاة فيادا ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرانت نجا وما يسنبر جرو خفقو يسن أبني خن بدكان خيس جرو. فايدة إسا وني كتكونا برجرات فايدة ولا لنس نما لوان جوفين سني إبسو بربادة. سني وني سني اسمه لجنان كرفادا كرفان دكان هند الله خينيا بكا هند جرتي. waan kana dhiiru hangam takka faayidaa isaa beeynaa waan juun barbaade faayidaan qarfaadha baay'eedha sunirraa maali khadura ta'ziizu waziifata dimaaqi ta'ziizu waziifata dimaaq jechuun qooda sammuu keenya dimaaqa keenya surrii teenya akka jabeessu irratti argama akka gaariitti nuuf jabeessa. inni lamaffaadha tanqiyata damija ammas dhiiga keenyas ni qulqulleessite akka gaariitti dhiiga keenya ni qulqulleessiti ammas taasiinu dawrata damoyyaa jedha dhiiga keenya naannoo gartee dhiiga keenya qooda dhiiga keenya hundarratti akka gaariitti nuuf qulqulleessiti fuqdaanil wazni jedha yooni fi ammas kiiloo madaallii dhabde ati haffallattee akka malee miidhamte si gargaarti. akkasumas dhibdee sukkaraa yeroo ammaan tana namni dhibdeen nama keenya miidhaa jirtu obboleeyyan keenya dhibdee lamaan dhibdee sukkaraatii fi dhibdee gifiitii tana dhibdee danfaa dhiigaa kajaansanii wanni kun egaa dhukkuba sukkaraa irratti illee dhiibbaa guddaa qaba akka malee sirraa ittisaa jechuudha. ammas mu'aalajatu iltihaabaati jedha belbela qaama keenyaa humna teenya gartee belbeluu garaan keenya nu belbeluu qaamni keenya nu belbeluu irratti akka gaariitti qooda guddaa qaba. akkasuma ammas alwiqaayatu min amraadil qalbii jedha dhibdee gartee qalbii irraa sitiisuu ammas dhibdee sarxaana goflaa yookaan kaansarii marrimaanii kaansarii gaanii beektan kaansariin gosa baay'ee qaba. kaansarii dhiigaa, kaansarii hiddaa, kaansarii lafee, kaansarii xannachaati, kaansarii marrimaaniiti. kun amma kaansarii marrimaaniiti suuratti qooda guddaa qaba. akkasuma hafuura baafannaa irratti hafuura keenya waggaa baafannu hafuura baafannaa irratti qooda guddaa qaba. akka saayinasiidha yookaan deequn nafasii asmii hajaansanii meeshaa bilchalaa irratti illee qaama keenya gartee nyaata bilcheessu kana irratti illee qooda guddaa qaba. akkasuma doorata shaariyyaa jechuun dhiiga gartee sunnaa baateedha kasilaa gartee dubartitti dhufu kanallee laaffisuu irratti akka gartee mudhiin dhukkubsine akka garaan dhukkubsine akka micciirre wanni kun san irratti illee qooda guddaa qaba. walumaa galatti egaa qarfaan ni fayyadamna malee faayidaa dila kana egaa ni beeyna jedhee hin yaadu. wanni kun egaa akka gaariitti baay'ee nama gargaara. ammas akkasumatti isin ammas siif gargaarti viitaamiina kee akka inni sirraa gadi hin deebine akka inni sirraa hin cabne viitaamiina kee siitii suurratti si gargaarti. akkasuma ammas asiidii akka inni sitti gartee ol ka'ee garaa keessa hin gubne sana gartee balleessuu irratti illee si gargaarti. wanni kun egaa kana qofaa miti waan hedduudha gartee faayidaan isiidhaati. dhibdee kolesteroolii tagartee silaa hiddee keessa gartee deemtee nama miitu kanallee fayyaduu isirraa gartee dhabamsiisuu irratti si gargaarti. akkasuma ammas dhibdee hiddoota gartee qaama keenya caccabsaa gartee qaama keenya bakka birkii gartee qaamni keenya itti waliin dhufu kana dhabamsiisuu irratti illee nu gargaarti. qaroo ija teenya qaroo irratti illee nu gargaarti. kanaaf egaa obboleeyyan kiyya wanni kun faayidaa baay'ee qaba. akkaataan ammoo fayyadamni isiidha. bifa gartee danfistee shaayii wajjiin danfistee dhuguullee ni danda'ama. qimama keessatti gootee nyaataa wajjiin gootee illee fayyadamuu